waan akka musliimii waan nama ajjeesuu akka waan nama qalu akka waan nama godhuut maayindii keenya irratti hojjetaniira yeroo sanatti nuun jedhuna osuma dheerfinu ofitti nu dhiyeessan waa'ee oromummaa garuu caasaa Jabaa hiddi qilxuu muka otoo nan siif jiru eenyutu si tuqa otoo nan siif jiru eenyutu si tuqa yeroo gara jawaar illee dhufna gitee jawaar musliim mootummaa muslimaa dhaabuu dandeenya ani jawaar mootummaa muslimaa dhis waa'ee muslimaa yoo haasa'u dhaga'een beeku qaamaanis deemee akka kitaabni waaqayyoo na ajajutti dhugaa dubbachuudhaaf amantaa kiristaanaa qabaachuu ortodoksii kaatolikii waaqeffataa yookaan muslima ta'uun sin barbaachisu dhugaan afaan qaban funyaaniin dubbatti dhugaa dubbachuudhaaf namni dhugaa dubbatu hedduu yeroo baay'ee inni qeeqamaa ni tuffatama kijibaa yookaan sobaa godhameeti fudhatama haa ta'u malee dhugaan yeroo kamuu ni mooya dhugaa dubbachuurraa duubatti hin deebina wanuma ta'eefuu karaa ta'eenuu deema dhugaa irratti du'a dhugaa irratti cicha ashamaa harka fuune ilmaan oromoo eedila addunyaa kanarratti argamtan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenni koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaarii isinaa dhaqqabuun isiniin jedha aan mootii miidiyaadha guyyaa har'aa qophii addaa isiniif qabadhee dhiyaadhee jira warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan ammaan dura maatii keenya taatan like share gochuudhaan nu faana turaan isiniin jedha qophiilee babbareedaa ajaa'ibsiisoo wantoota saba kana tokko godhan saba keenya wal jaalachiisan amantaa fi kutaadhaan akka wal hin qoonne nu godhuu irratti ni hojjanna nu jajjabeessaa isiniin jenna guyyaa har'aa viidiyoo ajaa'ibaa kan dhugarratti xiyyeeffate tokko argee bira taruun nan gammachiifne waan ta'eef isiniif qabadhee dhiyaadhee jira diinni oromoo kana kutaan gandaan amantiin gosaan addaan hiruudhaaf wanti hin ifaajin wanti hin xaarin hin jiru haa ta'u malee bara durii nuuf hin galle ilmaan oromoo akkuma diinni ajandaa nuu kennetti ajandaa jaraa qabannee jara jala deemnee bibittinnoofne qoqqoodamnee kutaan gandaan amantiin lagaan wal hirree tokkummaa kenna rakkisaa tokkummaa kenna rakkoo keessa godhaa turre haa ta'u malee barri jijjiiramaa akkuma dhufetti ilmi kenna sabni kenna ilmaan oromoo bakkuma jirutti barachuudhaan dammaquudhaan tooftaalee diinni nurratti fayyadaman kana hunda harkaa barree ka'aa jirra ijoolleen oromoo qaroowwan dandeettii dubbachuudhaa dandeettii waa ibsachuudhaa qaban garuma garaan bahanii miidiyaa irratti dandeettii isaanii fayyadamuudhaan akka oromoon tokko ta'u akka oromoon wal kabaju akka oromoon wal jala deemu akka nuti oromoon kiristaanaa fi muslimas amantaa garagaraa hordofnus afaan tokko qabaachuu aadaa tokko qabaachuu dhiiga oromummaa walitti qabaachuu fi oromiyaa takka keessa dhalannee oromiyaa takka keessatti jiraachuu kenna bifa garagaraatiin ibsuudhaan tokkummaa kenna akka cibsinu nu barsiisaa jiru jechuudha hayyoota akkanaa kanneen qabaachuu kennatti gammaduu qabna mee guyyaa har'aa sababa itti dhufeef viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee isinii dhufe viidiyoo kana iddoo lamatti qooduudhaan isin dhageessisa hanga xumuraatti nafaana tulaaf viidiyoo kanarraa wanta barattan komantiidhaan naaf ibsa viidiyoon kun dhugama viidiyoo barnootaati hanga xumura sagantaa kiyyaatti ammas nafaana tura yeroo gara jawaar illee dhufna gitee jawaar musliim mootummaa muslimaa dhaabuu dandeenya ani jawaar mootummaa muslimaa dhis waa'ee muslimaa yoo haasa'u dhaga'een beeku qaamaanis deemee akka kitaabni waaqayyoo na ajajutti akka seerri na eeyyameettis deemee gaafadheera gaafa jawaar waa'ee muslimaa reflect natti godheen beeku mul'attuu mul'iseen beeku baay'ee ani adoonu ani amma haali jiru kana keessa dhugaan sin jedhamu jawaar doktara bi osoo just bakka dhufanii gulumaa dhanaa isaanii dhiifama godhee bakka inni isa jedhee kana maaliif jedhe garaa qulqulluu qaba keessa isaanii discerning godha namni waa haasa'u hin beektan waan akkanaa kana hin beeku na fagootti garuu ani jawaar akka jibbu narratti hojjetamee ture beekta teentee narratti hojjetee turte jawaar amantaa muslimaa babal'isuudhaaf mootummaa muslimaa dhaabuudhaaf naannoo jettee maqaa warra habashaa kun maqaa tiilee sidiibaa Dursee sidiibaa amma galeefi egaa inni hidhamee waraanni kun ka'ee biyyattiin haala kana keessa galte mee wanta akka raajitti wanta jawaar diggi godhe wanni jedhe barbaadu jalqaba sagalee haaya qilleensa irra sooraa bangaariidha wanti waraabamne yoo jedhe garuu amma barbaadu jalqaba wanti inni dubbate hundi ta'aa dhufuudhaan jechuudha kanaaf
nama fagootti maqaa balleessuudhaan nurratti hojjetanii turan amma haala ani guddadhe keessatti biyya guddadhe keessatti yeroo san keessatti garuu jibbiinsa muslimaan qaba ture yaanu waan sitti ani laal umumni kee maal akka ta'e beekta waan dogongora tokko itti amannaan nan dubbadha dhiifama nan gaafadha haala tarisan keessatti waan akkana dabarsu tootiif dhiifama nan gaafadha waaqayyoos illee dhiifama naa ilaalcha sitti seene ka ilaalcha natti galchan si galee amma gara amantaa toositti fidan waan akkana kana laalannaa amma duubatti deebi'ee yommuu laalu garuu yeroo sanatti gatii uummanni musliimaa kafalu sana ni baga du'an baga hidhaman jenneeti itti gammanna ture yeroo sanatti garuu isaan jaalatan ture beekta. Kallattiidhaanis haa ta'u al-kallattiidhaan ilmaan Oromoo irratti duulli garagaraa miidiyaadhaan adeemsifamaa ture. Duulawwan kallattiidhaan ilmaan Oromoo irratti adeemsifamaa turan keessaa lamaan isaa isiniif kaasuun hedduu barbaachisaa waan ta'ee argameef lamaan sana isiniif hima. Inni jalqabaa Oromoon reediyoo seenee reediyoo irratti sagaleen isaa dubbatamuu hin danda'u. Sagaleen Oromoodhaa reediyoo caccabsa jechuudhaan yeroo dheeraadhaaf duula fokkisaa fi duula hedduu qaanfachiisaa ta'e uummata Oromoo irratti adeemsisaa turan. Akka Oromoon bahee sagalee waliif ta'ee Oromoon bakka jiru sagalee walii hin dhageenye afaan Oromoo reediyoo caccabsa jechuudhaan duula addaa nurratti bananii ilaa har'aatitti akka Oromoon bahee dubbatee sagalee isaa sabaaf hin dabarsine duula fokkisaa kana nurratti adeemsisaa turan. Inni lammataa Oromoo amantiidhaan wali adda qoodan. Oromoon warri Oromoodhaa muslima jechuudha. Muslima jechuun Oromoodha jechuudha. Warri kiristaanaa isin Oromoo miti Amara yookaan ammoo saba biraati jechuudhaan duula kana miidiyaadhaan nurratti adeemsisaa turan. Kanarraa kan ka'e Oromoowwan amantaa kiristaanaa hordofan irra hedduun isaanii akka Amara ta'anitti uf beekan. Warri muslimaas nuti muslimni Oromoodha jechuudhaan duula addaa kan isaan irratti adeemsifan fudhachuudhaan mataa isaanii gadi cabsanii Oromoon akka amantaan adda qoodamu warri kiristaanaa Amaaratti akka of beeku warri muslimaa Oromootti akka of beekuu fi Oromoon ammoo muslima ta'e muslimni ammoo warra nama qalu warra nama nyaataa warra saba biyya kanaaf hin barbaachifne warra biyya Arabaa irraa bitamee dhufe yookaan Taanzaaniyaa irraa dhufe jechuudhaan duula garagaraa miidiyaadhaan nurratti adeemsisaa turan. Mee ammas viidiyoo gabaabduu tokkoon isin dhageessisee deebi'aa ammas hanga xumuraatti nafaana turan affeerraa koo yeroo hundaati. Baadiyyaa bosona keessa muka fa'aa muruu deemna. Warroonni ol jiran musliima bosona keessa muka muruu dhufu seenaa ijoollee tufaati kunniin bari ijoollee keenya namni nu jedhan nuun seenu bakka hin sodaanna waanuma bakka maaliif maayindi keenya irratti hojjetaniira waan akka musliimni waan nama ajjeesu akka waan nama qalu akka waan nama oolu godhuuti maayindi keenya irratti hojjetaniira. Yeroo sanatti nuun jedhu osuma dheeffinu ofitti nu dhiyeessan. Waa'ee Oromummaa garuu taasisan. Nuun galu yeroo sanatti maal seete nu biratti wanti haasa'amu. Musliima Oromoo jechuun musliima jedhamee nutti himamu. Si galee? Amara jechuun immoo kiristaana jedhamee nutti himamu. Bakka ebaluu Amaaraan hundee jedhamanaan kiristaanaan hundee ማለት ነው እኛ ጋር እንትና ኦሮሞን እንደ ወይም ደግሞ አርሲን እንደ ከተባለ ሙስሊም ነው ወይ ጀነሜት ከነት ጉዳይ እና ኤዳ ኦሮሞማን ኤኝማዳ አንታሚት ኦሮሞ ተኤ ጴንጤን ጅራ ኦሮሞ ተኤ ካቶሊክ ጅራ ኦሮሞ ተኤ ዋቄፈታን ጅራ ኦሮሞ ተኤ ኦርቶዶክስን ጅራ ኦሮሞ ተኤ ሙስሊም ጅራ ጀቹዳ ከናፍ ዋና ከናተ ንውረቱ ጀተኒ ገሩ አካም ዱበት ዴቤ ሴና ካንሲ Seenu akka wagguma soddomaan tana keessatti yommuu laal duratti deebi'eeti uummanni musliimaa kun Oromummaadhaaf gatii kafale nun kafale. Maatiin kiyyaa obbo Tufaan hin kafale dhugaasitti. Waan haqa. Kanaaf dhugaa jirtu dhoksuudhaan beektaa tokkoffaa ta'uu hin dandeessu. Ispiriitii Saa'ol jedhamu tokko beektaa Saa'ol nama jedhamu kitaaba qulqulluurra deemiti Gooliyaad gatii kootu jedhi kaabbaa wayii uffiseet Gooliyaadiin bira erge Daawit kaabbaa san gattee deemte nattiin tokkiyya na wayya kanan baay'ee jettee deemtee dhufte yommuu gaggeessu Saa'ol hin beekama Daawitiin hin beeka ilma isee akka ta'e miti mucaa eenyuti jedhee gaafateera bara ilma isee mucaa isee kun jedhaniira hoolaa eeguu tiksisan mee bakka jedheetuma kaabbaa wayiitti kennee erge eebbisee geggeessi bara. Yommuu Daawit Gooliyaad dhuftee lafaan geessee deebitu garuu akka nama hin beekne ta'eessawa. Mucaan kun ka'ee miti jedhee irra deebi'ee jechuudha. Beektaa hafuurri akkana hamaadha jechuudha. Nama hojjetee beekamtii kennuun guddaa ta'udha.
Amantii kamirraayuu argami, amantii kamirraayuu dhufii wanni guddaan ilma namaa taatee argamuu keeti. Ilma namaa taatee erga argamte moo dhugaa dubbachuun, waaqaaf buluun, haqa jallisuu dhabuun wanta guddaadha. Kan waaqa birattis kabaja si argamsiisu, kan waaqa birattis gammachuu si fidu dhugaa dubbachuudha. Hanga dandeenyetti bakka jiraannutti, hanga jiraannutti dhugaa dubbannee du'uun hedduu barbaachisaadha. Sabaaf jiraannee sabaaf yoo duune hedduu namatti tola jechaadha. Kanaaf uummanni Oromoo bakkuma jirtanitti sabaaf jiraadhaa, sabaaf du'aa, tokkummaa keessan qabaadhaa. Amantiin kan dhuunfaa keetiiti. Biyya aadaa fi afaan Oromoo walitti qabna. Kana eenyu sirraa fudhachuu hin danda'u, eenyumtuu siif kennuu hin danda'u. Oromummaan dhiiga. Amantaa feete qabaachuu dandeetta. Amantaa kee jijjiiruu dandeetta. Dhiiga kee garuu jijjiiruu abadan tasuma hin dandeettu. Kanaaf Oromummaa keennaaf waliif haa cichinu, biyyattii walitti qabnu Oromiyaadhaaf waliif haa duunu, waliin haa jiraannu, wal haa kabajnu, wal haa jabeessinuun isiniin. Eegaan aan kan isin faana ture mootii miidiyaadhaa, qophiilee garagaraa isiniif qabadhee dhiyaadhaa. Qophiileen nuti qabannee dhiyaannu akka kallattimaan isin bira gaaniif chaanaala kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa hin ta'in kan armaan dura nu faana jirtan share gochuudhaan nu jajjabeessaan isiniin jedha. Hanga dhumaatti na faana turuu keessaniif hedduu galatoomaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Horaa bulaa deebanaa. Viidiyoo biraatiin yeroo biraa walitti deebina. Hanga sittuu nagaa keessanaaf jiraadhaa. Bye bye.